Waanuma aksiyoona jaaniin kana maaliif bituun na barbaachise? Maaliifin maallaqa xiyya baasee aksiyoonota dhaabbata adda addaa irratti oolchuun narraa eegama? Aksiyoonumaan kun maaliif maallaqa xiyya baasa? Yoo gaaffii isinitti ta'u ta'e viidiyoo xiyyaarraa keessattiin kana isiniif deebisuu ta'a. Faayidaalee aksiyoona irraa argachuu dandeessan salphaatti yoo hin dandeenye waan isinitti fumu hanga dhumaa viidiyoo tana duukaa bu'aa. Like, share gochuu, comment irratti ammas gaaffii keessan barreessuu, subscribe gochuu hin irraanfatina jechaatiin viidiyoo xiyyaarratti kanumaan kan hin galuun ta'a. Gabaan aksiyoonaa biyya keenya keessatti yeroo dhiyoo waggoota lamaan darbe kana keessatti hojiirra oolee eega socho'uu eegalee namoonni hedduun hirmaachuu eegalanii jiranii aksiyoonota adda addaa dhaabbata adda addaa irrattis bitachuu jiranii. Kana duraas ta'u waggoota kurnan diddaman soddomman darbe keessatti namoonni adda addaa dhaabbilee keessumaa baankiiwwan gurguddaa biyya keenya haaluma kanaan dhaabanii dhaabbilee kana keessatti aksiyoona qabatanii ni jiran. So aksiyoona jechuun duragaa wanti isinii galuu qabu aksiyoona jechuun abbaa qabeenyummaa dhaabbata tokko keessatti haala nuti itti binnee galuu dandeenyu sirna nuuf qopheessuu danda'u, sirna nuuf salphisuu danda'u jechuudha. Dhaabbanni tokko dhaabbata guddaa tokko yaadaati. Dhaabbata fakkeenyaaf baankii guddaa biyya keenyaa tokko yaadaati. Dhaabbata san namni tokko kaapitaala isaa akka waliigalaatti fuudhee dhaabee dhaabbata kiyya jedhee yaamuudhaaf maallaqa guddaa isa gaafata, hojjettoota guddaa isa gaafata, meeshaa guddaa isa gaafata. So kana gochuu waan hin dandeenyeef maal gochuu danda'a jechuudha. Namoonni dhibbi lama ta'anii walitti qabanii maallaqa isaanii iddoo tokkotti eega walitti qaban booddee maal godhuu eegalan jechuudha. Dhaabbata san iddoo adda addaatti kutanii waliigala dhaabbata sanii hanga tokko anatu qabata hanga tokko sii qabata jedhanii haala itti adda hirataniitu gabaa aksiyoona jennaan jechuudha. So haala saniin dhaabbata san iddoo tokkotti adda eega qoodan booda tokkichaa ofirratti ani maallaqa xiyya baasee maallaqni nu hundaa walitti qabamee dhaabbata tokko dhaabe jechuudha. Biyya keenya keessatti baankiiwwan hundi isaanii haala kanaan dhaabbata. Seerrinis kana qofaan waan ayyamuuf dhaabbileen baankiin dhala gaafatanis baankiin dhalarraa bilisa ta'anis haala kanaan jechuudha. Khadaabbata. So aksiyoonni kana gabaan aksiyoonaa jechuun ammaas aksiyoonoonni nuti akka abbaa qabeenyummaatti dhaabbilee gurguddaa kana keessatti bitannee qabnu kun kaapitaala keenya itti kenninee hojii nu hojjechaa jiran kun gaafa nuti maallaqa barbaannu gaafa nuti leecalloota akka gaawaa bitachuudhaaf yookaan immoo rakkoo keenya bahuudhaaf gaafa maallaqa barbaannu maallaqa isaa harkannaadha. Silaa dhaabbanni hamataa keenyaa nagganni hamataa keenyaa ta'e maallaqa dheeneetuma akkaawuntii keenya irraa baafnee waatti bitan kana garuu akkas gochuu hin dandeenyu nama dhibbaatu nama 200 irra laallachuu jira amata tokko qofa hagana irraa buufannee jira adda hiradhaanu jaanii addanu hiran kana godhuu hin dandeenyu kanaafuu maal goona garuu qurna teenya qabnu san fuunee gurgurree maallaqatti jijjiirrachuu akka dandeenyu kan taasisu gabaa aksiyoonaati. So gabaa aksiyoonaa keessatti hirmaachuudhaan aksiyoona bitachuudhaan maal fa'arraa fayyadamnaa yookaan jettan ta'e inni duraaga gaafa dhaabbatichi nuti aksiyoona irraa binnee irratti invest goone sun bu'aa buufatu gaafa piroofitii godhu maallaqa irraa adda hirannaa jechuudha. Bu'aa sana adda hirachuudhaan kaapitaalli keenya maallaqa haaraa maallaqa biraa akka nuu fidu godhaadha inni duraa kana jechuudha. So dividendii wanta jaansa waggaatti dhaabbanni sun gaafa bu'aa buusu adda hirachuudhaan maallaqa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Inni lammataa ammaas maallaqni keenya akka waan leencaloota akka oolu taasisuudha inni bira. Maallaqni amala isaatiin maali gatii dhabaa deema yerumaa yerootti maallaqni waggaa 10 dura qarshiin 100 yookaan qarshii 1000 namni qabu waggaa 10 dura har'a maallaqni sun waan qarshii 50 bituu dhiisuu danda'a. So kanaafuu maallaqa keenya investmentii irra yoo oolchine maal nu ta'a jechuudha. Of eeggatee gatii osoo hin dhabin waggaa 5 boodaas waan silaa wayyaa akka itti bitannu godhuu dandeenya. Kana godhuudhaaf silaa maal godha namni silaa matuma isaatiin nagada wayii nagata tokko nagadu hin danda'u beekumsa isaa hin qabu ta'a tokko ammaas hojii biraa hojjeta mootummaa ta'uu dandeessan hojii biraa hojjechuu dandeessan nama amantii ta'uu dandeessan waan adda so kana godhuu keessatti duuba yoo isin mataa keessaniin deemtanii hojjenne ta'e maallaqa san gatii akka dhabne akkamii gootan hara gabaa aksiyoonaa dhaytaniiti maallaqa keessan dhaabbata isin itti amantan tokko irratti anaaf ni ta'a kaayyoon ani qabu wajjin ni deema dhaabbata jettaniif maallaqa san kannitanii maallaqa san itti hojjetee maallaqni san akka gatii hin dhabne taasisa isa kanaan capital gain wanta jennu san
argamsiisa jechuudha. So maallaqni keessan isin har'a aksiyoona isaa qarshii kum takkaan bittan waggaa 10 booda aksiyoonummaan san gabaarra gisee baaftan 3 baasuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni baankii Awaashirraa waggoota 10 waggoota 5 dura aksiyoona qarshii kum takkaan bitatanii harkaa qaban yeroo ammaa kana kunoo dhiyuma tanallee qarshii 2,900 tti qarshii 3,000 irraa gurgurachuu jiran. Warri teelee irraa madhiyootan ammoo qarshii 300 namni bite amma kunoo qarshii 390 tti qarshii 400 tti dhiyootan gurguranii ni jiran. So kana jechuun maal jechuudha maallaqni isin har'a gabaa aksiyoonaa dhayxanii aksiyoona tokko itti bittanii achi geessan sun maal ta'uu danda'a gatiin isaa dabalee aksiyoonummaan keessan sun gabaa irratti guddata. Akkuma namni fakkeenyaaf mana bitatee qabatu tokko mana qarshii miliyoona tokkoon waggaa 5 dura namni bitate har'a miliyoona 3 miliyoona 4 gurgurachuu ni danda'a. So maallaqa isaa akka gatiin dhabnee fi akka gatii godhatu taasisee jechuudha. Akkuma kanaan aksiyooninis akkasumatti hojjeta jechuudha. Aksiyoonni maal irratti hojjeta garuu dhaabbata tokko irratti abbaa qabeenyummaa bitachuudhaan dhaabbata waa hojjetu kana hin raanfatin haga dhaabbatu akkanumatti lafaa kaanii aksiyoona isinii gurgurra jedhanii waa takka osoo hin hojjetin dhaabbata wayii tokko dhaabuudhaaf deemna jedhanii amma namoota aksiyoona ganda keessa deemanii isinii gurguranii maallaqa isin jalaa fuudhanii badansan osoo hin ta'in dhaabbata bu'aa buusu jira. Dhaabbata amma gizee gartan maallaqa buusuu eegalee jiru har'atti akka teelee ta'uu danda'a baankiiwwan gurguddaa biyya keenya keessa jiran ta'uu danda'a isaanirraa bittanii maallaqa keessan gatii itti godhuu dandeessan. So irra caalmaan gaha faayidaan nuti yoo aksiyoona bitannu ta'e kana argadhu. Gabaan aksiyoonaa jiraachuun isaa ammaas maal godha silaa duraan namni aksiyoona bitatee harkaa qabu dafee maallaqatti jijjiirrachuu hin danda'u ture. Amma garuu gabaan aksiyoonaa dhufuu isaatiin maal godhuu danda'a namni moobaayiluma isaa irratti baafatee aksiyoona kana naa gurguru jee maallaqatti jijjiirratee silaa rakkoo isaa bahachuu danda'a waan jedhu sanis waan fiduuf faayidaalee akkanaa tan nuuf fidee dhufee jira. Wanti gaafii isinitti mee yoo jiraatu ammas comment section irratti naa barreessaa. Walin deebifnu ta'a viidiyoo taarraa asumaaniin xumuraa subscribe gochuun raanfatina like godhaa share godhaati viidiyoo tana namni hundi akka argu wal biraan naagayaa chaanaalii teenya tana immoo nu guddisaa viidiyoo yeroo hunda hanga dhumaatti ilaalaa jechaa sagantaa xiyyaarraa kan imaaniin xumuraa ani isin wajjin ture gammachuu biraanuti nagayannaa tura.